Israeli Air Force has bombed the port in Yemen's Hodeidah city a day after Houthi militants' ballistic missile. Obbo Tayyee Danda'a gaafiif deebii BBC waliin taasisaniin waan garaadhaa qaban hunda bulgaafataniiru. Obbo Tayyee Danda'a deetan ministeera nageenyaa duraanii fi dubbii himaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa durii haasawaa cimaa fi iftoomina qabu taasisu muummicha ministeera Abiy Ahmed dura dhaabbachuu filate. Israeli Air Force has bombed the port in Yemen's Hodeidah city a day after Houthi militants. Israa'el buufata doonii Yaman haleeluun haloo baate. Hoogganaan Huutii xiyyeeffannoo akka ta'u akeekkachiifte. Israa'el jimaata kaleessaa buufata doonii galaana diimaa Yaman Hodeidah fi isaaniif rukutte. Paartiin Tigraay uggurri waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa sodaachisaadha jedhe. Paartichi guyyoota darban keessa kana booda siyaasa ammayyaa Itoophiyaa fi madaaltu jedhamuun gara qosheetti darbatamuun isaanii yaadatama. Mootummaa federaalaa sadarkaa seerummaa isaa haquuf murteessuun isaa waliigaltee nagaa bara 2022 waraana biyya keessaa gaaga'ama hamaa fide kan waggoota lamaaf ture xumure irratti balaa akka ta'e beeksise. Obbo Tayyee Danda'a gaafiif deebii BBC waliin taasisanii waan garaadhaa qaban hunda bulgaafataniiru. Obbo Tayyee Danda'a deetan ministeera nagaa duraanii fi dubbii himaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa kan turan haasawaa cimaa fi iftoomina qabu taasisuun muummicha ministeeraa dura dhaabbachuu filataniiru. Obbo Tayyeen ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu rakkoo nageenyaa Oromiyaa fi marii nageenyaa mootummaan WBO waliin gaggeesse irratti qeeqa cimaa erga dhiyeessanii booda qeeqa isaanii kana hordofee hojii irraa ari'amuun isaan mudate. Akkuma Oromoon jedhu kan sobaan ol ba'ee dhugaan buusam. Obbo Tayyeen akka himanitti yeroo mootummaa keessa turan rakkoo hedduu uummanni Oromoo keessa jiru ifatti dubbadheen jira jedhaniiru. Mallisitti na jalaan bu'ina. Inni hoogganaa jabaadha jechuun muummicha dura pirezidaantii Oromiyaa duubatti hin deebine fakkaatu ture jedhani. Garuu booda rakkoon sirna mootummaa harka muummichaa keessatti kufe. Obbo Tayyeen marii nagaa mootummaa fi WBO gidduu ture irratti akkas jedhaniiru. WBO fi mootummaan Taanzaaniyaa keessatti marii nagaa gaggeessaniiru. Garuu milkaa'inni hin mul'anne. Akka Obbo Tayyeen jedhanitti waliigaltee gareen sanyii nagaa san durfamu waliin mallatteessan uummataaf ifa miti. Bishaan surree keessatti dhiqachuun akka bishaan qulqulluutti nama gowwoomsu jechuun Obbo Tayyeen sirna kana qeeqeera. Obbo Tayyeen yeroo muummichi ministeera aangoo qabatanitti abdii qabaachuu hime. Seerri ni haaromfama, paartileen ni hirmaatu, namni kamuu ni dubbatu ture. Garuu erga Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda abdii sun baala birbirsa bona keessaa ta'e jedhama. Obbo Tayyeen gaafiif deebii BBC waliin taasisaniin akka jedhanitti yoo ta'e paarlaamaa keessaa yaadan qaba jettee harka kee ol baasta taanaan bakka hin jirretti si darbu jechuun haalli itti diimokiraasiin ukkaanfame ibse. Misooma koriidarii fi rakkoo jiraattotaa ilaalchisee deebii kenneen Obbo Tayyee Danda'a misoomni magaalaa Finfinnee akka miidhaginaa qofatti ilaalama malee akka bu'aa uummataatti miti jedhama. Uummata jalaa mana diiguu jalqabee haga beenyaa dhabuutti rakkoo hedduu eeraniiru. Namni manni isaa jalaa diigame beenyaa gaafachuu hin dandeenye mana murtiitti isaa akka hin dhorkameera. Sirna haqaa fi bulchiinsa gaarii laaffisee ibse. Mootummaan masaraa isaa ijaaruuf birrii biiliyoona 10 baasaa jira kan jedhu Tayyee Danda'a. Uummanni beelee daabboo malee masaraa irraa dhimma hin qabu. Yaa ta'u malee dubbiin faallaa ta'e qabsoon dura nyaata jechuu irra darbe masaraa dura beela ta'e jechuun qeeqe. Obbo Tayyeen gaafiif deebii BBC waliin taasisaniin dhimma raayyaa miidiyaa fi soba faarsuu jedhu irratti yaada kennaniiru. Obbo Tayyeen akka himanitti raayyaa miidiyaa paartiin ijaare kaayyoo sirrii irraa maqe amma maqaa balleessuu fi soba faarsuuf oolfame jedhama. Waan addunyaa kana keessatti dhugaa caalaan nama dhibu hin jiru jechuun itti fufe. Lammiin gibira kaffala, mootummaan ammoo mirga isaa eeguu qaba jechuun nama tokko qofaaf masaraa ijaaruudhaaf uummata miliyoonatti lakkaa'amu beelaaf saaxiluun sirrii miti jechuun gaafiif deebii isaanii goolabaniiru. Paartiin Tigraay uggurri waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa sodaachisaadha jedhe.
Paartichi guyyoota darban keessa kana booda siyaasa ammayyaa Itoophiyaa fi madaaltu jedhamuun gara qosheetti darbatamuun isaa ni yaadatama. Mootummaan federaalaa sadarkaa seerummaa isaa haquuf murteessuun isaa waliigaltee nagaa bara 2022 waraana biyya keessaa gaaga'ama hamaa waggoota 2 ture xumure irratti rakkoo fida jechuun beeksise. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa TPLF kana booda akka dhaaba siyaasatti beekamtii akka hin arganne ifatti beeksisee ture. Hooggantoonni wayyaanee tarkaanfii kana balaaleffachuun gamtaan Afrikaa wallabdee hidhannootti akka hin deebineef gidduu galeessa ta'e akka gidduu seenu gaafataniiru. TPLF aangoo federaalaa osoo dhabiin gara waggoota 13 siqaniif siyaasa Itoophiyaa keessatti abbaa hirree hamaa ta'uun uummata hiraarsaa ture. Boodarra qabsoo addaa qeerroon Oromoo gooteen sireerraa konkolaate. Muddamni kun kan dhufe yeroo wallabdeen siyaasaa guutuu biyyattii keessatti dabalaa jirutti yoo ta'u, gareen hidhattoota akka Faannoo Amaaraa fi Adda Bilisummaa Uummata Oromoo Oromiyaa keessatti mootummaa federaalaa waliin wallabdee uumuun daandii Itoophiyaan gara nagaatti deemtu daran wal xaxaa taasise. Humni waraanaa wayyaanee lakkoofsi isaa 200 ol ta'us humna waraanaa mootummaa federaalaa olaanaa ta'e jala dhaabbachuun qormaata itti ta'a. Dirooniin xiyyaarota waraanaa fi sirna meeshaa waraanaa haaraa qophaa'ee dabalate qormaata guddaan akka isaan mudatu xiinxaltoonni ni dubbatu. Gama biraatiin hariiroon TPLF fi Eertiraa akka malee dabalaa jira. Xiinxaltoonni tokko wallabdeen mootummaa Itoophiyaa waliin qaban gara tumsa tarsiimootti isaan dhiibuu danda'a jedhanii tilmaamu. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii dhimmoota buufata doonii Asab marsanii jiran yaaddoo keessa galchuun gaafa Afrikaa duraanuu jijjiirama hin qabne irratti dhiibbaa dabalataa akka dabalu himama. Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa bara dhufu kan gaggeeffamu yoo ta'u, wallabdeen siyaasaa fi waraanaa hammaataa dhufuun adeemsa diimokiraasii biyyattii daandii irraa maqsuu fi biyyattii walitti bu'iinsa keessa tursiisuu danda'a. Hawaasni addunyaa itti dhiyeenyaan hordofaa kan jiru yoo ta'u, gama hundaan marii akka hordofaniif waliigaltee nagaa bara 2022 akka kabachiisan dhaamaniiru. Israa'el buufata doonii Yaman haleeluun haloo baate. Hoogganaan Huutii xiyyeeffannoo akka ta'u akeekkachiifte. Israa'el jimaata kaleessaa buufata doonii galaana diimaa Yaman Hodeedaa fi Saaliif rukutte. Duula dandeettii waraanaa Huutii gadi buusuuf jalqabdee itti fufte. Yoo haleellaan Israa'el irratti raawwatamu itti fufe, hoogganaan olaanaa garee kanaa Abdul Maalik Al-Huutii irratti xiyyeeffachuu akka dandeessu ifatti beeksifte. Huutiin haleellaa dooniiwwan Ameerikaa irratti raawwatamu dhaabuuf walii galullee Falasxiinota Gaazaa keessa jiran waliin tumsuu jedhuun Israa'el irratti misaa'ila dhukaasuu itti fufe. Israa'el deebii kanaaf haleellaa haloo bahuu kan raawwatte yoo ta'u, haleellaa caamsaa 6 buufata xiyyaaraa guddicha Yaman sanaa irratti gaggeessiteef namoota hedduu galaafatte dabalate. Jimaata kaleessaa haleellaa cimaa raawwatte. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Israa'el Kaatis ibsa waloo kennaniin hoogganaa olaanaa Huutii Abdul Maalik Al-Huutii akka adamsan ibsaniiru. Misaa'ila mootummaa Israa'el irratti dhukaasu yoo itti fufe miidhaa guddaan irra ga'a jechuun Al-Huutii tarree namoota hidhattoota Israa'eliin ajjeefaman kanneen akka hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar fi hoogganaa Hizbollaa Hasan Nasrallaatti makamuu akka danda'u himaniiru. Huutiin qaama Iraan aksiisuuf reezistaansii keessaa tokko yoo ta'u, dantaa Israa'elii fi Ameerikaan ba'a giddu galeessaa irratti qaban daangessuuf kan hundaa'e jedhamee yaadama. Gaazaa keessatti Hamaasii fi Libaanos keessatti Hizbollaa cinaatti uummata Yaman keessaa gara 160 to'annaa isaa jala jira. Erga waraanni Israa'elii fi Hamaas onkololeessa bara 2023 eegale asiin Huutiin haleellaa misaa'ilaa fi diroonii hedduu gara Israa'elitti raawwate.